Akkam goonetti social media keenya jechuudha online akka inni hin mul'ifne gochuu dandeenya. Akkasuma immoo yoo ammoo mul'isuu barbaadan illee asumaan setting isaanii argattanii jechuudha. Egaa akkuma isiniin jeef WhatsApp akkasuma TikTok, Telegram, Imo yookaan ammoo Facebook jechuudha. Yeroo online jirtan akka online jee nama biratti hin mul'ifne akkamiin akka itti cuftan isinitti agarsiisa. Na waliin tura. Channelii Walloo Asiitiif haaraa yoo taatan ammoo subscribe godhaa tokko naa eegallu. Egaa jalqabaa mee Imo irraa haa eegallu. Namoonni hedduun Imo waan fayyadamaniif jechuudha. Egaa Imo keessa seentanii online yookaan ammoo yeroo online gubbaa baatan akka nama biratti hin mul'anne yookaan ammoo yeroo hundumaa offline akka turu yoo barbaadan jechuudha. Erga akkasitti Imo keessa seentanii booda jechuudha. Iddoo kana dhuftanii jechuudha gara profailii keessanii deemtanii ergasii boodatti asitti security and privacy kan jedhu kana isa kana tuqxanii jechuudha. Yeroo kana tuqxan egaa akkasitti ol butuudhaan jechuudha. Iddoo kanatti shiitana jechuudha. Last seen and online status kan jedhu kana yoo tuqxan asitti jechuudha. Everyone kan jedhu kuni nama hundatti akka mul'atu gochuu fi akkasuma my contact kan jedhu namoota bilbila kan kee qaban qofa akka inni itti mul'atu gochuu fi custom kan jedhu ammoo nama barbaadan filattanii namoota nama barbaade kana qofa irratti online akka mul'atu gochuudha. Akkammoo nama tokkotti illee mul'anuu yoo barbaadan nobody kan jedhu kanarra gootan jechuudha. Yeroo kanarra gootan nama tokko irratti illee mul'achuu hin danda'u jechuudha. Egaa asumaan akka kanatti isin sirreeffattanii jechuudha. Asirratti everyone kan jedhu kun yeroo online baatan nama hundatti akka mul'atudha. Kan biraadhaa ammoo gara Facebook deemee isinitti agarsiisu. Egaa Facebook irratti online akka hin mul'ifne gochuudha jechuudha. Yeroo akkasitti Facebook keessa seentan jechuudha. Sarara sadan irra keessaa kana tuqxanii shiitana jechuudha. Ergasii ol butuudhaan settingii kana ni tuqxan. As jechuudha. Settingii kana yeroo tuqxan akkasitti ol oofuudhaan isa kennu kana active status kan jedhu kana tuqxan jechuudha. Active status kana yoo irraa cuftan jechuudha. Isa kana yoo off gootan maal ta'a jechuudha. Yeroo ati online jirtu mallattoon online sun yookaan immoo kan magariisni sun jechuudha hin bahu jechuudha. Kanaaf akkasitti akka mul'atu yoo barbaadan itti bantanii jechuudha. Kan biraa immoo social media biraadha. Sadaffaarratti kan isinitti agarsiisu Telegramidha jechuudha. Telegramii keessa inni isinitti agarsiisu. Egaa Telegramii keessa seeneen jira. Telegramiinis akkuma Facebookaa Imo san isinitti agarsiisa jechuudha. Mallattoon online akka hin mul'anne gochuu yoo barbaadan jechuudha. As profailii keessan tuqxan kanallee hunda isaadha jechuudha. Profailii keessa yeroo tuqxan akkasitti settingii profailii keessanii tuqxan jechuudha. Ergasii privacy and security kan jedhu kana ni tuqxanii ergasii boodatti isa kennu kana jechuudha. Meerre ol oofuudhaan ol oofnu nuti last seen and online kan jedhu kana jechuudha. Egaa akkuma kana last seen my contactin namoota bilbila kan kee yookaan ammoo contact isaanirraa bilbila kee qabu qofatti akka mul'atudha. Nobody kan jedhu kun ammoo nama tokkotti illee akka hin mul'anne gochuudha jechuudha. Yeroo online gubbaa baate mallattoon online jechuudha. Egaa settingii biraadha ammoo kan eenyu ilaallu WhatsApp isinitti agarsiisu. Egaa WhatsApp akkuma sani WhatsAppnis yeroo WhatsApp keessa akkasii seentan jechuudha. Profailii keessan kan tuqxanii ergaa profailii keessan tuqxanii asitti privacy kan jedhu kana ni tuqna. Ergasii boodatti last seen and online kan jedhu kana tuquudhaan sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Yookaan my last seen kan jedhu kuni sa'aatii isin online irraa baatan akka namatti himu gochuudha. Everyone yeroo isin sa'aatii online irraa baatan nama hundatti mul'isa. My contactin ammoo bilbila keessan nama qabuudha. Akkuma sila isiniin jechuudha. My contact exception ammoo namoota ati filatte qofa jechuudha. Contact keetii irra jiraate garuu nama akkasitti ati filatte qofatu yeroo ati online irraa baate sa'aatii kam akka online irraa baate arguu danda'a jechuudha. Kan afuraffaadha kun nobody kan jedhu kun ammoo namni tokko illee akka hin agarre gochuudha jechuudha. Inni gadaan kun yookaan when I am online kan jedhu kun ammoo yeroo ati online irra jirtutti online jee kan mul'isu jechuudha. Asitti everyone irra yoo goote hundi namaa ni argaa jechuudha. Akkas yoo goote immoo hin arganii jechuudha. Sa'aatii ati irraa baate san qofa kan isaan arganii jechuudha. Egaa kan biraadha ammoo social media nu hafe kan Facebook ilaallee jirra. Social media biraadha. Kanaaf bifa kanaan gabaabumatti akkaataa online keessan
akka namni biraadhaa hin agarre kan gochuu dandeessan jechuudha. Yeroo online gubbaa baatan yoo akka inni hin mul'anne barbaadan jechuudha. Yoo ammoo akkas isin jalaa ta'ee akka nama biraatti mul'ataa hin jiru ta'e sirreeffachuullee yoo barbaadan bakkuma namoonni isin agarsiisan kana dhaqxanii yoo sun cufamaa ta'e itti banuudha jechuudha. Egaa chaanaalii Waloo Asiitiif yoo haarawaa taatan subscribe godhaa. Gaaffii fi yaada qabdan ammoo comment irratti yoo barreessitan haga dandeenya deebii itti ni kennina jechuudha. Galatooma nagaan naaf tura.